Shalom, shalom, shalom. Bakka jirtanitti nagaanii fayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu isiniinan jedha. Egaa akkuma kanaan dura waadaa isiniif galetti har'a mata duree tokko irratti walii wajjiniin dubbii Waaqayyoo akka nuyi ilaalluufan fuula keessan dhufee. Egaa ayyaanni Waaqayyoo isiniif baay'atee bakka jirtanitti nagaan isaas irraa hafaa akka isiniif ta'u amanannaa kooti. Kana isiniin jechaa egaa dubbii Waaqayyoo keessaatii macaafa qulqulluu irraa akkuma Phaawulos ergaa isaa gara Xiimotewos barreessetti isuma kana walii wajjiniin ilaaluudhaaf deemna jechuudha. Ergaa Xiimotewos isa duraa boqonnaa 2:5 irra isa jiru isiniif dubbiseetaniin dubbii macaafaa keessaa waa'ee gidduudhaa baasi jedhu irratti walii wajjiniin dubbachuudhaaf deemna. Akkuma beekamu yeroo takka macaafa qulqulluu irratti namoonni yeroo isaan inni gidduu isaan dubbatamu jedhanii barsiisan argitanii beektu ta'a. Kun immoo waa'ee saba Israa'eliitiif wanta dubbatame irrattidha malee waa'ee waldaa kiristaanaaf miti. Garuu ani immoo waa'ee waldaa kiristaanaaf waan dubbatame irratti dubbii Waaqayyoo keessaatii walii wajjiniin ilaaluudhaaf kan deemnu. Egaa Waaqayyo namaa fi ofii isaa ofitti araarsuudhaaf inni karaa giddugaleessa isa ta'e karaa Kiristoos Yesuus sagalee isaa foon uffisee dhiiga isaaniif dhangalaasuudhaan inni immoo nuyi Waaqayyo biratti araara akka qabaannu gochuudhaaf hangafa lubaa isa dhiiga hoolotaa fi re'ootaa qabatee dhaabatu otoo hin taane isa ofii isaa dhiiga isaatiin nuuf dhangalaasuudhaan al takkicha bara baraan nuyi fuula Waaqayyoo akka nuyi dhiyaannu gara Waaqayyootti dhiyaachuudha akka nuyi argannu irra darbee immoo nuyi akka luboota Waaqayyoo luboota mana qulqullummaa taanee dhaabannuuf Kiristoos Yesuus isa waa'ee keenyaaf jedhee giddugaleessa ta'ee sanaa alatti warreen dhufan gidduudhaa baasuu akka nuyi qabnu dubbachuudhaaf dhufe jechuudha. Kana yeroon isiniin jedhu dogoggoriina namuu akka ayyaana Waaqayyoo biraa argateetti tajaajiluun isaaf hin ta'a. Phaawulos gara warra Qorontos isa duraa boqonnaa 3:9-10 keessa dhaqxanii yoo ilaaltanii akka ayyaana Waaqayyoo biraa naaf kennameetti akka nama ijaaruu beeku tokkotti ani hundee sana kaa'eera jedha. Kanaaf namni immoo akka itti irratti ijaarrachuun isaaf qabu haleellatee haa ilaallatu jedhee Phaawulos waa'ee akkaataa itti hundee isa kaa'ame sana Kiristoos Yesuus irratti namoonni hundee isaanii isa ta'e irratti ijaarrachuu qaban irratti haleellatanii ilaallachuu akka isaan qaban kaa'achuudha. Kanaaf egaa ani waan baay'ee dubbachuudhaaf miti garuu Xiimotewos ergaa gara Xiimotewos isa duraa boqonnaa 2:5 irratti yoo ilaalle Waaqayyo tokkichaadha. Inni gidduu dhaabatee Waaqayyoo fi nama walitti fidus tokkichaadha. Inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'ee mul'atedha jedha. Egaa giddu galeessa ta'ee namaa fi Waaqayyoon walitti kan fidu kan walitti araarsu dhiiga isaatiin Yesuus Kiristoos duwwaa akka ta'e kun barsiisa mul'ataa fi waldaan kiristaanaa irratti hundeeffamtee jirtu akka ta'e hundi keenya ni beekna. Egaa akkuma beekamu nuyi warra kaaniin Maaramiin, Mikaa'eliin, Garbeeliin gidduu galuu hin qaban. Giddu galeessichi karaan dhugaan tokkichi Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo sagalee isaa isa foon uffate duwwaadha jennee erga dubbannee ta'ee ofii keenya garuu namoota warra akka keenyaa akkuma jara sanaa namoota akka keenyaa deebinee yoo giddu galeessa sana kan biraa kan barbaannu yoo ta'e kun dogoggora akka ta'e akkasiin hubattaniifidha jechuudha. Kanaaf yeroo har'aa kanatti maqaan raajiidha jedhuun ka'anii namoonni hedduun biyya Itoophiyaa kana keessa Afrikaa addunyaa irratti warri waliin dhahan baay'een akka isaan jiran beekuu qabdu. Isaan keessumaayyuu haala uffannaa isaaniitiin adeemsa fi dubbii isaaniitiin akka waan isaan warra kaan amantoota warra kaan irra qajeelaa ta'anii fi Waaqayyotti baay'ee dhiyaataniitti of fakkeessuu yaadu. Kana beekuun nurra jira. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e Waaqayyo eenyuun iyyuu dhalchee eenyuun iyyuu hin guddifanne. Inni akkuma macaafa qulqulluu keessatti jiru ergaa Yaaqoob boqonnaa
tokko lakkoofsa 18 irratti akkuma caafamee jirutti inni karaa dubbii isaatii itti yaadee nu dhalcheedha. Kanaaf Waaqayyo hunduma keenya iyyuu karaa sagalee isaa sana karaa Kiristoos Yesuus irra deebi'ee nu dhalche. Dogoggoriina. Inni tokko dhalatee inni tokko hin guddanne mana Waaqayyo keessatti. Namni immoo akka ayyaana Waaqayyo biraa isaaf kennametti waldaa keessatti akka bu'aa dhagnaa tokkotti tajaajiluun isarra otoo jiraatu namni tokkichi ofii isaatii waldaa kiristaanaa dhuunfatee sababii inni itti qofaa isaa barsiisaa, qofaa isaa tiksee, qofaa isaa raajii, qofaa isaa abbaa mul'ataa, qofaa isaa warra dhukkubsatan kan fayyisu, qofaa isaa warra hafuurota hamaa gargar baasee kan beeku, kennaa hundumaa akka waan inni qabuutti waldaa kiristaanaa irratti mataa ta'uudhaaf kan barbaadu, inni kun dogoggora cimaadha. Mataan waldaa kiristaanaa akka hin dogoggorre Kiristoos Yesuus kan hundumaan guutuu ta'ee waan hundumaa qabu. Waldaa kiristaanaa keessa namoonni jiran immoo karaa buusaa isaanii fi dhagni isaanii itti hidhame sana karaa hafuura qulqulluu ayyaana Waaqayyoo biraa argatanii isaan kun akka ayyaana Waaqayyoo biraa isaaniif kennameetti walitti dhufanii jireenya hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamanii jiraachuu akka isaan mi'eeffataniif akka isaan amantiitti hafuuratti wal jajjabeessaniif waldaan kiristaanaa barbaachiste jechuudha. Kanaaf namoonni akkasii kun gidduudhaa ba'uu qabu. Sababiin isaa namoonni kun warra of agarsiisuudhaaf yeroo baay'ee fiigan akka ta'an beeka. Isaan kun namoonni gara isaanii akka isaan ilaalan namoonni yaada isaanii fannoo Kiristoos Yesuus irraa kaasanii akka isaan yaada isaanii isaanirra kaawwataniif akkuma isinitti hime uffannaadhaan deemsaan haala haasaa isaaniitiin yaadaa fi qalbii namootaa booji'uu barbaadu. Akka seeraatti kiristaanni jireenya kan kooti jedhu hin qabu. Macaafni qulqulluun akka dubbatutti Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 20 irratti yoo ilaaltan egaa si'achi Kiristoos isatu ana keessa jiraata maleedha. Anatu jiraata miti jedha Phaawulos. Jireenya ani ammaa fooniidhaan jiraadhu immoo ilma Waaqayyoo isa na jaalatee fi ofii isaa dabarsee anaaf kenneef amanuudhaan nan jiraadhaadha. Maal jechuudha? Kiristaanni jireenyi kun kan kooti jedhu hin qabu. Jireenyi isaa inni amma inni jiraatu jireenya Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan inni jiraatuuf Kiristoos isa keessa jiraatu kan isaa ammoo yeroo Kiristoos Yesuus mul'ifamuuf kan jirudha. Kanaaf warri anaan of argaa na ilaalaa anaan argaa jechuudhaaf uffannaa isaaniidhaan deemsaa fi dubbannaa isaaniidhaan immeejii isaanii dhaloota irratti hundeessuudhaaf dhaloota karaarraa kaachisuudhaaf dhaloonni gara isaanii akka ilaalu gochuudhaaf dhaabbatan kun gidduudhaa ba'uu qabu. Isaanis akkuma nama tokkootti waldaa keessatti akka bu'aa dhagna tokkootti akka ayyaana Waaqayyoo biraa isaaniif kennameetti tajaajiluuti isaanirra jira malee waan hundumaa dhuunfatanii mataa ta'anii waldaa kiristaanaa irratti aaboo qabaachuun isaanirra hin jiraatu. Kanaaf dhaloonni kun isaan kana gidduudhaa baasuu qaba. Bara si'anaa kana rakkoo guddaa ta'aa kan jiru namoonni sababii isaan itti dubbii Waaqayyoo irraa kufan inni guddaan caalaadhumatti wangeela isaa dubbii Waaqayyoo isa hafuura jireenyaa ta'e kana dhaga'anii isatti jiraachuurra namoonni raajota mandara keessa deemanii fi raajota zayitii fi ashaboo gurguran jala deemanii Waaqayyo maannaan jedha jechuu yeroo isaan itti filatan argitu. Kufaatii guddaan asitti dhufe. Kanaaf dhaloonni kun yaada isaa gara yaadaatti gara qalbiitti akka inni deebi'u gara dubbii Waaqayyootti gara fo'annaa isa nama duraa hin fudhatamne sanaatti akka inni deebi'u barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf kiristaanni tokko jireenyi isaa kan du'e jireenyi isaa immoo Kiristoos Yesuusii wajjin Waaqayyo keessa kan dhokfame yeroo Kiristoos Yesuus ulfinaan mul'atutti immoo jireenyi isaa isa wajjin ulfinaan mul'achuuf kan jirudha malee akka amma nu ilaallu kana akka namoonni gariin ka'anii of mul'isuudhaaf akkaataa garaa garaatiin dhiibbaa gochuudhaaf yaadan kana miti. Isaan irratti ulfinni Waaqayyo ofii isaa Kiristoos Yesuus mul'achuurra isaan ofii isaanii akka waan isaan hunda caalaa qajeelaa ta'aniitti akka isaan waan amantoota hunda caalaa Waaqayyotti dhiyaataniitti of dhiyeessuun isaanii gaarii miti.
Nam hundinuu hubachuu kan qabu dhiigni Kiristoos Yesuus nama hundumaaf wal qixa. Garaagarummaan hin jiru. Isa kanas waliin ilaalla. Garuu ammoo Galaatiyaa boqonnaa 2:20 irratti akkuma isiniin jedhe egaa si'achi Kiristoostu ana keessa jiraataa jedhe Phaawulos. Qolaasaayis keessatti ammoo Qolaasaayis boqonnaa 3:3 keessatti maal jedha seetan? Amanaa kan jedhamu jireenya isaa du'eera. Eenyummaa du'e qaba. Eenyummaan inni qabu Kiristoos Yesuusii wajjiniin Waaqayyo keessa dhokfameera. Galaatiyaa Qolaasaayis boqonnaa 3:3 dubbisaa. Isin duutaniitu jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyo keessa dhokateera. Kiristoos inni jireenya nuuf ta'e yemmuu mul'atu isin immoo isa wajjiniin ulfinaan mul'achuuf jirtu jedha. Kanaaf warra amanan gidduu garaagarummaan hin jiru dhaggeeffadhaa. Dhiigni Kiristoos waliin caala. Anaafis warra ani raajiidha jedhuufis warra ani ergamaadha jedhuufis Waaqayyo tokkicha ilma isaa dabarsee kenne. Kanaaf garaagarummaan hin jiru. Roomii boqonnaa 3:21 irratti immoo yoo laalle amma garuu karaa seerichaa utuu hin ta'in jedha. Karaa namni ittiin qajeelaa ta'u Waaqayyo biraa mul'ateera. Seerii fi raajonni karaa kanaaf dhugaa ba'an yeroo dheeti namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaan fuula Waaqayyo duratti qajeelaa hin ta'a. Kana irratti warra amanan hundumaaf garaagarummaan hin jiru. Cufeera. Akka waan kennaan Waaqayyoo wal caalutti warri yaadan isaan dogoggoraniif kufaniiru. Eessatti akka kufan yaaduun isaan irra jira. Sababiin isaa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e hafuurichi nuyi fudhanne sun tokkichuma. Namni kennaa garaagaraa haa qabaatu. Kennaan sun waldaa jajjabeessuu irratti garaagarummaa qabaatu malee hafuurichi garuu tokkichumadha. Sababii Waaqayyo hafuura qulqulluu waldaa kiristaanaa kennee fi inni guddaan akka namoonni akka bu'aa dhagnaatti walitti hidhamanii kennaa garaagaraa sana fayyadamanii ittiin wal gargaaran, ittiin ba'aa walii baatan, ittiin wal jajjabeessan, ittiin waliif kadhataniif malee akka namni tokko ittiin ayyaana Waaqayyoo gurguratee sooromuuf miti. Kana beekuu qabna. Durii kaasee bara ergamootaas bara raajotaas wanta akkas jedhamu hin turre. Bara kana keessa garuu wanti adda ta'e mul'atu. Maqaa Kiristoos Yesuusiin wanti hin gurguramiin hin jiru. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e zayitiin, bishaan, buddeen, sireen, carqiin caarataadhaan baheeti ayyaana Waaqayyoo irra jira jedhamee gurgurama. Ayyaanni Waaqayyoo garuu kan inni jiru kan Kiristoos Yesuus du'ee fi inni dhugaan yoo ilaalle nama sana namichuma isa dadhabaa sanaafidha. Namoonni sababii dadhabbiif wallaalummaa isaaniitiif ba'aa garaagaraa baachuu danda'u. Wallaalummaan keessumaa badisa guddaadha. Gatii namaaf kaffalame, gatii Kiristoos Yesuus foon isaaniif lubbuu isaaniif kaffale beekuu dhabuun namoonni kufuu danda'u. Isa kan ammoo beekanii akka isaan hubatanii jiraatan, akka isaan hubatan gochuu kan danda'amu kadhannaadhaan, zayitaan, shunkurtaan otoo hin taane dubbii Waaqayyoo namni hubatee akka dubbii Waaqayyootti jireenya isaa qajeelfatee akka inni jiraatu gochuun barsiisuudhaan. Kanaaf egaa wal caaltee kana kan warri fidan namoonni akka wal caalteen jirutti ofii isaanii Waaqayyootti dhiyaatanii Waaqayyo wajjin yeroo hundumaa warra odeessan ta'anii warri kaan immoo Waaqayyo irraa fagoo kan ta'an fakkeessan kun gidduudhaa haa bahan baasuu qabna. Bakka isaaniif ta'utti haa deebi'an. Deebi'uun isaan irra jiraata. Dhiigni Kiristoos Yesuus waliin caala. Namni Kiristoos Yesuusiin amanatee lammaffaa dhalatee jireenyicha qabu kamiyyuu namni hafuura Waaqayyoo qabu yoo jiraate inni eenyumaaniyyuu gaditti hin ta'u waldaa keessatti. Dadhabbiidhaan namni wal caaluu danda'a. Hafuuratti jabaachuudhaan dubbii Waaqayyoo hubachuudhaan wal caaluu danda'a namni. Akka dubbii Waaqayyootti jireenya isaa gaggeeffachuu irratti namni wal caaluu danda'a. Inni kun dhugaadha. Kanaaf warri ayyaana Waaqayyoo gurguran kun akka caqasaatti maal fudhataniitu yookaan akka riferaansiitti akka ka'umsaatti maal fudhataniitu gurguru kan jedhu waliin ilaalla. Garuu amma dhuguma waldaa keessatti garaagarummaan yoo kan uumamu ta'e waldaan sun waldaa dhugaa waldaa Kiristoos ta'uu hin dandeessu. Sababiiwwan kanneen kanaaf fakkeenyaaf
sababii qabeenyaa irratti hundaa'een inni tokko hiyyeessa inni tokko immoo sooressa jedhamee waan ilaalamuuf qofa waldaa keessatti hiyyummaaf gara soorummaa irratti garaagarummaan hundaa'e yoo jiraate waldaan sun waldaa kan Kiristoosidhaanii ofiin jechuudhaaf ga'umsa qabdu miti. Tokko isa kana. Lammaffaa beekumsaa fi aangoo irratti kan hundaa'e beekumsa biyya lafaa fi aangoo biyya lafaa kanarratti hundaa'ee garaagarummaan waldaa keessa yoo jiraate waldaan sun kan Kiristoos ta'uu hin dandeessu. Sanyii firummaa obbolummaa irratti kan hundaa'e yoo jiraate kennaa hafuura qulqulluu irratti illee hundaa'e isa kaan miti. Kennaa hafuura qulqulluu irratti inni tokko abbaa mul'ataati, inni tokko afaan haaraa dubbata, inni tokko raajiidha, inni tokko dhukkubsataa fayyisa yoo jedhamee isa abbaa mul'ataatu yookaan isa raajiitu isa kana caala jedhama yoo ta'e waldaan sun waldaa Kiristoos Yesuus ta'uudhaaf ija jabaattu. Kanaaf garaagarummaan akkasii ba'uu qaba. Namoonni immoo garaagarummaa akkasii uumanii ofii isaanii akka waan dhugumatti yeroo hundumaa isaan Waaqayyo wajjiniin qajeelota ta'anii isaanii warri kaan fagoo ta'anii fi isaan immoo namoonni karaa isaanii Waaqayyotti akka dhiyaatan barbaadan gochuu barbaadan isaan kun gidduudhaa ba'anii iddoo isaanii malutti deebi'uun isaan irra jiraata. Nuyi kan keenya yoo keenya illee kan nuyi yaada keenya dhiyeessinu wanti kun dogoggora gaafa jennu isaan kun adabamuu qabu jennee firdii namatti ilaalu. Garuu immoo namiyyuu akka ayyaana Waaqayyo biraa isaaf kennameetti akka nama tokkootti waldaa keessatti hojjechuu danda'a. Garuu akka mataatti waldaa kiristaanaa irratti salaxanuu yookaan immoo irratti aaboo godhachuuf hin danda'u. Waldaan nama tokkoon dhaabbattu waldaa Kiristoos hin taatu. Waldaan akkuma Kiristoos bu'aa dhagna baay'ee qabu sanaati. Dhagni garuu tokkicha. Kiristoos tokkicha. Waldaan kiristaanaa bu'aa dhagna Kiristoos akka isheen taate beekuu qabna. Bu'aan dhagnaa sun guutuu ta'e dhaabatee hojjechuu kan hin danda'u. Bu'aaleen dhagnaa hundi yoo sirriitti hojjetan dhagni sun guutuu ta'a. Bu'aan dhagnaa sana keessaa garuu tokko yoo sirriitti kan hin hojjenne ta'e dhagni sun guutuu ta'ee jiraachuu hin danda'u. Dhukkubsataa ta'a jechuudha. Kanaaf waldoonni maaliif dhukkubsatanii? Waldoonni dhukkubsattoodha bara kana. Dhukkuba hafuuraatiin kan qabaman, kufaatii hamaa keessa kan jiran, dhaloonni dhugaa akka hin beekne dura kan dhaabbatan sababiin isaa dhukkuba waan qabaniidhaaf. Kana beekuun barbaachisaadha. Dhukkubni kun immoo sababiin inni ta'ee fi inni dhugaan bu'aa dhagnaa isaan keessa jiru adda baasanii beekanii akka hafuuraatti walitti hirkatanii jiraachuu dhabuurraa kan ka'edha. Kanaaf warri zayita gurguru, warri bishaan gurguru kun, warri siree gurguratu kun rifaraansiin macaafaa inni fudhatu maalla jettanii yoo gaafattanii zayita namoota baay'ee irratti, zayita waldoota kiristaanaa baay'ee irratti kan isin argitan kun waldaa kiristaanaa gurguddaa kan hundi namoonni jajan waldaa naqamtoota keessa jiran, naqamte keessa jiran, finfinnee keessa jiran kana kan raajota gurguddaadha jedhaman kan irratti Maarqos boqonnaa 6:13 xiqsiin isaan ittiin zayitii gurguran kana beekaa. Innis maal jedha? Isaanis hafuurota hamootaa baay'ee baasanii warra dhukkubsatan turanis baay'ee dhadhaa dibataa dibanii hin fayyisaniidha. Meerre ergamoonni hojii gooftaan Yesuus Kiristoos namootaaf akka isaan barsiisanii fi akka isaan shaakalan waa'ee Kiristoos Yesuus dubbachuu akka isaan shaakalaniif yeroo inni ergama isaaniif kenne isaan bobbaasetti ergamoonni bakka deemanitti maqaa Yesuus Kiristoosiin lallabaa namoota warra dhukkubsataa turan dhadhaa dibataa dibaniitu isaan fayyisanii warra hafuurota hamaa qabanis immoo maqaa sanaan keessaatii baasaniidha. Isaan zayita gurguratan miti. Zayita dibataa baatanii milikkitaaf akka ta'utti itti dibanii milikkitaaf innu haa ta'udha malee hin gurguratanii namoonni zayitii isaan irraa fudhatanii bitatanii dhuganii yookaan immoo ofitti dibatanii fayyanii hin jiru. Kiristoos ofii isaatii macaafa qulqulluu keessatti hamma gara isaa dhufan hundumaa fayyisee isaan nyaachisee tola akkasumatti isaan gadhiisedha macaan. Tola ayyaanni Waaqayyoo toladha. Waaqayyoo ilmaan namootaaf karaa Kiristoos Yesuus fayyaa miti jireenya bara baraayyuu tola kenna. Roomee boqonnaa 6:23 irratti yoo dubbisne gatiin yookaan beenyaan nama cubbuu hojjetu du'aadha.
Kennaan Waaqayyoo inni garaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos namaaf kennu garuu tola jireenya bara baraati. Tola jireenya bara baraa isa jedhamu namni ani maaloo nan du'aa nan badaa gaanna binna qamoo abiddan na nyaatamoo yoon kana hojjedhe jedhee sodaatuyyuu tola amantii qofaan Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus namoonni jireenya bara baraa akka qabaatan godhee cufeera. Namoonni Kiristoositti amanuudhaan boqonnaa dhugaa akka isaan qabaatan har'a boris bara baraan Yesuus ofii isaa jireenya bara baraa akka ta'e jireenyichi immoo isa mul'ifame sana isa Yohaannis fa'aa gurraan dhaga'anii ijaan arganii qaqqabatan sana Yohaannis boqonnaa 1 irratti yoo ilaalle nuyi waa'ee isa durii jalqabee ture sana isinii barreessinaa. Innis waa'ee jireenyichaa akka ta'ee fi jireenyichi akka isaan dhaga'anii turan akka ijaan argan akka qaqqabatanii turanitti Yohaannis ergaa isaa keessatti isa barreesse sana Waaqayyo jireenya bara baraayyuu tola namaaf kenne fayyaa miti. Warri Kiristoos Yesuusitti amanan dhugaa dubbachuuf yoo ta'e dhukkubsachuun isaan irra jiraatu. Dhukkubsachuun hin jiru jechuun hin dhukkubsatan jechuu miti. Sababii dadhabbii isaaniif namoonni yoo adabaman akkuma ergaa Phaawulos gara warra Qorontos isa duraa boqonnaa 11 irratti sababii cubbuu yookaan sababii dadhabbina isaaniitiif sababii isaan irbaata gooftaa xureessaniif jecha isin keessaa baay'ee waliin dadhaboo ta'aniiru dhukkubsatoodha kaan immoo boqotaniiru jedhee akkuma inni barreessu sababii dadhabbii isaatiif namni dadhabaa ta'uu danda'a dhukkubsataa ta'uu danda'a. Waaqayyo barbaachisaa ta'e immoo ijoollota isaa warra jaalatu yoo adabuu barbaade yoo isaan hamoo gara malee ta'an lafa kanarraa akka isaan deeman isaan godhuu isaan fuudhuu hin danda'a. Kun hojii Waaqayyooti. Isa kana gidduu galuu hin dandeenye. Garuu sababii kamiin iyyuu akka isaan hin dhukkubsanneef namoonni Kiristoos Yesuus madaa isaanii baatee fi akka jiru hubatanii isa kanaan jiraachuu akka danda'an akka amantiidhaan shaakalan dubbii Waaqayyoo isa dhagaan amantiidhaan jiraachuu akka shaakalan gochuurra darbee yaaduma mataa isaanii keessaa bixxilanii namoonni waan isaanitti tole haasa'anii namoota harkaatii waa nyaachuu baraniiru. Kan ammoo yoo ilaaltan ergaa Phexros isa lammaffaa boqonnaa 2:3 irratti Phexros nutti hima. Isaan yaaduma garaa isaanii keessaa dubbatanii isa irraa nyaatuudha. Isin galee warra akkasii kun warra ayyaana Waaqayyoo gurguratan maqaa Waaqayyoo dhaatu garuu waanuma ofii isaanii yaadan waan isaanitti tole dubbataniitu namoota irraa waa nyaachuu baraniiru jechuudha. Isaan kun likkiitti yookaan iddoo isaanitti deebi'uun isaaniif ta'a. Isaan kun waldaan kiristaanaa maaliif akka isheen barbaachiste iyyuu hin hubatan. Yaadni isaanii hadoodha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waldaan kiristaanaa kan isheen barbaachiste maaliif yoo jenne Yesuus fayyisaa dhuunfaati hin dogoggoriina. Yesuus namoonni dhuunfaadhaan itti amanuudhaan fayyu malee waloodhaan maabaraan waldaadhaan itti amananii fayyu miti. Garuu waldaan kiristaanaa kan isheen barbaachistee fi sababiiwwan garaa garaa kanaaf tokko ba'aa walii baachuudhaaf akka obbolaatti ba'aa walii baachuudhaaf. Lama wal gargaaruu wal bira dhaabachuudhaaf ikoonoomikaalii yookaan faayinaansaalii kana malees hafuuraan wal gargaaruudhaaf. Inni sadaffaan wal jajjabeessuudhaaf amantiitti hafuuratti wal jajjabeessuudhaaf waldaan kiristaanaa barbaachiste jechuudha. Isa kana sadaniif waan nuu galuu qabu. Inni jalqabaa akkuma isiniin jedhe waldaan kiristaanaa kan isheen barbaachistee fi ba'aa walii baachuudhaaf. Galaatiyaa boqonnaa 6:2 irratti yoo ilaaltanii ba'aa walii baadhaa jedha Phaawulos. Akkasitti seera Kiristoos irraa raawwatu. Seerri Kiristoos wal jaalachuu ba'aa walii baachuu keessa jira. Akka isaan kun ka'anii ba'aa isa tokko irratti ba'aa fe'an miti. Ba'aa namootaa baachuurra ba'aa isaaniitti ba'aa dabaluu ba'aa fe'uutu jira bara kana. Haati hiyyeessaa waan nyaattee bultuu hin qabne yoo dhukkubsatte isheen tola isaan biratti fayyuurra sabbata isheerraa urgufattee akka isheen fayyituuf karaa itti saaqu. Fayyinni akka waan inni birrii keessaa argamutti fayyinni akka inni waan qabeenya keessa jirutti akka istaanaan hospitaaluu jira bara. Maaliif isaan bira dhaquu nu barbaachisa? Dhugaa dubbanna yoo ta'e ogummaan namootaayuu jira inni kaffaltiidhaan. Ogummaa Waaqayyo inni ta'e Kiristoos Yesuus garuu toladha.
kan inni Waaqayyo biraa namaaf kenname. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 yeroo hundumaa kan nuti beeknu garuu Waaqayyo akkasittiin ilma isaa yookaan tokkicha ilma isaa hamma dabarsee fi kennutti tola biyya lafaa kan akka inni jaallata. Jaalalli Waaqayyoo tola. Kennaan Waaqayyoo tola. Kun immoo waldaan kiristaanaa karaa isaa hundooftee biyya waaqaaf biyya lafaa kanarratti Waaqayyo aaboo akka inni qabu agarsiisuuf akka ta'utti bara si'anaa kan akka inni ta'u Waaqayyo barbaadeetu karaa Kiristoos Yesuus nu waame. Kanaaf nuyi ba'aa walii baachuudhaaf akkasitti seera Kiristoos Yesuus raawwachuudhaaf waamamne malee ba'aa walitti ta'uudhaaf waamamne. Inni biraan wal gargaaruudhaaf. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 keessa yoo ilaaltan waldaan kiristaanaa isheen kan ergamootaa ishee duraa qabeenyaa isaan qaban illee walitti fidanii walitti buusanii horii isaanii walitti fidaniitu jiraatu ture. Boqonnaa 4 lakkoofsa 32 hunda isaas dubbisuu dandeessu garuu 32 kaasee hanga 37tti yoo ilaalle namoonni achi jiran qabeenya isaanii walitti fidanii wal gargaaranii walii wajjiniin jiraatu turanidha. Isaan gidduudhaa namni rakkatu yookaan namni dhabe jedhamu tokko akka hin turre dubbata Caafni Qulqulluun. Homtinuu isaan keessaa waa dhabee hin rakkanne jedha. Lakkoofsa 34 yookiis mana warri qaban hundinuu gurguranii horii isaa hin fidanii. Lafa yookaan mana qaban gurguranii walitti fidaniiti walii wajjiniin jiraatu turan. Maaliif akkasitti jiraatu beektu? Waldoonni durii biyya lafaa kanarratti akka waan keessummaa waan ta'anitti dubbichi isaanitti waan dubbatameef biyyi isaanii waaqarra akka ta'e waan hubataniif biyya lafaa kanarratti yeroo jiraatan immoo akka keessummaatti waan qaban hundumaa dhiisanii walii wajjiniin ba'aa walii baatanii akka jiraataniif kana godhu jechuudha. Bara kana gochuun yoo ulfaate illee hin danda'ama garuu waliigaltee barbaada malee namoonni akkuma akka qabanitti walitti dhufanii waan qaban walitti fidanii hojii hojjetee hundumtuu dhama'ee waan dhama'ee immoo walqixa hiratee amma danda'u fidee amma garuu walqixa hirmaatee akka jiraatu gochuun hin danda'ama. Isa kana miti garuu waldaan kiristaanaa kan barbaachistee fi inni lammaffaan wal gargaaruuf. Inni biraan immoo yoo ilaalle Phaawulos ofii isaatii waan obboloonni adaraa itti kennatan yoo ilaaltanii waa'ee hiyyeessota gargaaruu akka ta'e dubbata. Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti isaan waa'ee hiyyeessota gargaaruu duwwaa akka yaadannu natti dubbatanii anis immoo wanti ani gochuuf dhimmu isuma kanaadha. Phexros faan warri Yerusaalem kun yeroo Phaawulos isaan biraa deemu dhaamsa kana akka isaan kennaniif dubbata jechuudha. Waldaan baranaa garuu haadha hiyyeessaa gargaaruurra haadha hiyyeessaatti zayitii nagatu. Kana beekuun barbaachisaadha. Kun hafuun qaba ba'uu qaba gidduudha. Dhaloonni si'anaa, dhaloonni barate, dhaloonni dubbisu, dhaloonni waa hubachuu danda'u gowwamuun isarra jiraatu. Abbooliin keenya, haadholiin keenya sababii isaan barumsa hin qabneef, sababii dubbisuu hin dandeenyeef waanuma isaanitti dubbatame taratii wanta taratii ta'ee dhugaa fakkaatu dhugaa ta'uu taane waan gowwummaadhaan fudhatamu fakkaatu akka gowwaatti fudhatanii jiraata turan. Garuu dhaloonni barani si'anaa garuu kan hubachuu danda'u kan dubbisuu danda'u waan ta'eef yaada isaatti deebi'ee dubbii waaqayyootiin waan hundumaa qoree ilaalee jiraachuu isa jiraata. Kuffisuu kaasuun mirga isaati. Waaqayyo aboo kana kenneeraafi nuyi ilmaanidha warra sodaatan miti. Keessumaa yoo namoonni isaan kanatti dubbatan akka waan rakkoo wayii namarra ga'uutti warri sodaatan isaan kun keessaa ba'uu qabu. Hafuurri waaqayyoo inni nuuf kenname hafuura mucummaadhaa fi hafuura mucummaati fi hafuura birmadummaati malee hafuura garbummaa isa deebi'ee sodaa du'aa jedhatti nu jiraachisu miti. Sagana Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 15-16 irra dhaqxanii dubbisuu dandeessu. Hafuurri waaqayyoo hafuura birmaduuti, hafuura mucummaati. Nuyis mucaadha. Dubbachuudhaa dandeenya, sirreessuu dandeenya, qoruu dandeenya, kaasuu dandeenya, kuffisuu dandeenya. Nurratti abbaan barbaade muruu, kutuu, nurratti abbaan barbaade waan barbaade murteessuudhaaf mirga hin qabu. Tole jennee fudhannee jiraachuu hin ta'u jennee dhiisnee jiraachuudhaaf akka dubbii waaqayyootti qorree bira ga'uun utoo nurra jiraatu waan hundumaa akka jirutti fudhannee akka tuubboo of keessa dabarsinee jiraachuun nurraa hin barbaachisu. Kana isiniin jedha. Kana malee Roomee boqonnaa
tokko lakkoofsa 12 irratti Phaawulos maal jedha? Inni sadaffaan waldaan kiristaanaa kan isheen barbaachiste amantiidhaan hafuura walii jajjabeessuudhaaf, hafuuraan wal jajjabeessu amantii. Phaawulos mataan isaa innumti macaafa qulqulluu barreesse kun iddoo baay'eetti yeroo ergaa barreessu Waaqayyotti jajjabaachuu keessan dhaga'ee ani amantiitti watti nan jajjabaadheedha, nan gammadeedha, nan jabaadheedha. Waa'ee keessan yeroo dhaga'u baay'een gammadeedha. Kadhata koo keessatti isin yaadadha yeroo hundumaadha. Maaliif beektu? Amantii Waaqayyoo amantoota biraa jiru, amantii waldaa kiristaanaa bira jirutti amanaan inni tokko jajjabeeffamuun isarra jiraata. Phaawulos yeroo baay'ee Roomii keessatti boqonnaa tokkorraa kaasee isa jiru yoo laalle gara Roomaa deemuu barbaade yeroo baay'ee ittifamni isarra ga'u akka jiraatu edda dubbatee booddee garuu dhufuuf gara keessan nan barbaada jedhee irra deddeebi'ee dubbateeti caalaadhumatti ittifamuun akka isarra ga'u yeroo dubbatu Roomee boqonnaa tokko lakkoofsa 12 irratti garuu akkas jedha. Caalaadhumatti iyyuu amantii walitti akka jabeeffamnu jedha. Kana jechuunis isin amantii kootiin anis amantii keessaniin akka wal jajjabeessinuuf jedha. Ani gara keessan dhufuu nan barbaada jedha Phaawulos. Kanaaf waldaan kiristaanaa kan isheen barbaachistu amantii waliitiin wal jajjabeessuudhaaf, amantii isa dubbii Waaqayyoo irra dhaabbate sarara. Namoonni dubbii Waaqayyoo shaakalanii amantiidhaan dubbichi isaan keessatti akka inni hundee qabaatu, akka inni foon uffatu godhanii yoo isaan agarsiisan isa tokko keessatti waan argamu inni tokko akka inni jajjabeeffamu. Edaa akkas hin ta'a, edaa akkas gochuun hin danda'ama jedhee akka inni tokko isa tokkotti jajjabaatuuf. Isa inni tokko ittiin jireenya isaa keessatti amantiidhaan mul'isee inni tokko akka inni jajjabaatuufi Waaqayyo waldaa kiristaanaa akka isheen walitti qabamtu barbaachise. Kana malees walitti qabamni obbolootaa gaarii ta'uunsaa Daawit faarfannaa isaa keessatti akkuma dubbatu walitti qabamni obbolootaa baay'ee barbaachisaadha. Kanan mormu. Walitti qabamni dhugaan garuu kan inni jiraachuu danda'u tokko hafuuraan tokko ta'uun barbaachisaadha. Namni lama, namni hafuurri isaa walii wajjin tokko hin taane sadarkaan hubannaa inni qabu akkaataa kadhannaa isaa namni waliin fakkaanne, namni akka dubbii Waaqayyootti hin jiraannee fi jiraatu tokko walitti dhufe wal jajjabeessee wal qaqqabsiisee akka jiraatutti yoo kana ta'uu baate garuu isa caalaadhumatti immoo ofii isaa fageessaa deemu, isa dhiyaachuun barbaanne, isa baruun barbaanne wajjiniin walitti hidhata godhachuun hin ulfaata. Isa akkuma basaltuutti akkasumatti gowwummaatti hin jiraadha. Amantiin gowwummaadhaan fudhachuudha. Gooftaa Yesuus akkas jedhee Gooftaa Yesuus gowwaa ta'aa hin jenne garraamii ta'aa jedhe malee. Garraamii akka gugee haxxee akka bofaa ta'aa jedhe. Amantiin gowwummaadhaanidha jedhame. Gowwummaa miti. Kun hojii seexanaati malee kan Kiristoos dubbii Kiristoos miti. Garraamii ta'uuf gowwaa ta'uun garagara. Kanaaf isa kana hubannee caalaadhumatti immoo waldaan kiristaanaa wal jajjabeessuudhaaf akka barbaachiste. Kanaaf namni tokkichi qabaansaa nama kana hundumaa jajjabeessuu hin danda'u. Namni tokkichi hundi isaa waan hundumaatiin ga'aa ta'ee waldaa guutuu ta'uu hin danda'u. Kanaaf egaa walumaa galatti kanan jechuu barbaadu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e namoonni kun gara iddoo isaan ilaallatuutti deebi'uun isaan irra jiraata. Warri Kiristoos Yesuusin uffachuu dhiisanii inni isaan irraa akka mul'atu gochuu dhiisanii uffataan of mul'isuu barbaadan kun. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 27 irra yoo ilaaltan isin warri cuuphamtan Kiristoos Yesuusin akka uffataatti uffattaniittu. Uffanni isaanii Kiristoos ta'uurra uffanni isaanii faashina kan dhiibbaa'u kan dhaloota keessatti sammuu keessatti waaqarra akka isaan ilaalan gochuu barbaadu, imeejii isaanii guddisuu barbaadu warri godhan iddoo isaaniitti adeebi'an. Akka amanaa tokkotti waan uffatamu uffatanii akkuma nama kamiyyuu uffata barbaachisu uffatanii Kiristoos Yesuus isa isaan keessa jiru sana mul'isuudhaaf, isa isaan uffatanii jiran sana mul'isuudhaaf akka dhaabbataniif sammuu isaaniitti akka isaan deebi'an barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf hafuurri Waaqayyoo tokko, Waaqayyo tokkicha inni namaa fi Waaqayyo gidduu dhaabatee Waaqaaf nama walitti araarsu walitti fidu dhiiga isaatiin immoo isa nama ta'e, isa foon uffate, isa ilma namaa jedhame, isa ilma Waaqaas jedhame, ilma isa jedhame otoo ulfina Waaqayyoon isa qixxeessu qabuutii
nama jedhamee akka namaatti isa ilaalame sana sagalee Waaqayyoo isa foon uffate Kiristoos Yesuus du'a. Kanaaf egaa namoonni waldaadhaan hin fayyan, dhuunfaadhaan fayyu. Waldaan immoo erga barbaachiste ta'e Kiristoos Yesuus waldaa isaa hundeessuun akka isaaf jiru edda dubbatee, waldaan kuni qabxiiwwan ani amma dubbadhe gurguddaa sadii irratti dhaabbattee yoo hundoofte akka ayyaana Waaqayyoo ishee biraatii isaaraniif kennametti namoonni hundinuu bu'aa dhagnaa ta'anii kan keessatti tajaajilan yoo ta'e, amantiitti kan wal jajjabeessan yoo ta'e, kana malee kan wal gargaaran yoo ta'e, kan ba'aa walii baatan yoo ta'e akkasitti deemuun sirriidha jedhee nan mana karaa kootti waan isin jettan isintu beeka. Garuu caalaatti kan nu fayyadu dubbii midhaan qabu, dubbii nama jajjabeessu, dubbii jireenyaa kennu akka dubbannu isa nu gargaareef Waaqayyoof galanni haa ta'u isiniin jedhaa. Kanaaf bakka jirtanitti nagaaniif ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Shalom.